Yeroo gabaabaa keessatti gogaa fuula keessanii isinii diimeessu jedhamanii gabaa irratti kan gurguraman dibatoota gogaa fuulaa kanneen akka kaarotiinii fi faayidaa bittan hin fayyadamina. Dhugumadha dibatoota gogaa fuulaa kana yeroo duraaf yeroo dibattani sirriitti isin diimeessu hundaa'uun faranjii isin fakkeessu. Garuu yeroo boodaa fi adeemsa keessa gogaa fuula keessan irratti yaalii ammayyaatiin illee bifa deebisuun ulfaataa ta'etti miidhaa guddaa isinirra geessisu. Sababni isaas dibatoonni gogaa fuulaa kun of keessatti meerkurii fi haayidrookiinii parsantii 2 ol waan qabaniif gogaa fuula keessan irratti miidhaa guddaa geessisu. Dibatoonni gogaa fuulaa kun biyyoota biraatti akka hin gurguramnee fi gabaatti akka hin dhiyaanne kan dhorkamanidha. Namoonni dibata gogaa fuulaa kana hin fayyadamne garuu immoo fayyadamuuf yaadaa jirtan hin fayyadamina. Namoonni dibatoota gogaa fuulaa kana fayyadamtanii gogaan fuula keessanii isin jalaa bade immoo wanti isin gochuu qabdan tokkoffaa dibatoota gogaa fuulaa kana guyyaa guyyaan fayyadamaa kan turtan yoo ta'e suuta jettanii torban keessatti yeroo 2 fayyadamuu jalqaba. Sana booda torban keessatti yeroo tokko qofa fayyadamaa adeemsa keessa suuta jedhaatii dibatoota gogaa fuulaa kana dhaaba. Sababni isaas dibatoota gogaa fuulaa kana yeroo dheeraa fayyadamaa turtanii takkaatti yoo addaan kuttan miidhaa guddaa gogaa fuula keessan irra geessisa waan ta'eefidha. Lammaffaa immoo dibatoota gogaa fuulaa of keessatti siisaa pilaastii B5 qaban galgala dibachuu. Akkasumas ganama saniskiriinota gogaa fuula keessanii waliin deemuu fayyadamuun gogaa fuula keessanii bakka duraatti deebisuu dandeessu. Ergaan fayyaa kun nama baay'ee bira akka ga'uuf sheer gochuun hin irraanfatina. Sababni isaas namni baay'ee otoo hin beekin bitatee fayyadamaa jira waan ta'eef. Gaaffii fi yaada keessan immoo koomentii irra naa kaa'aa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u.